السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا هردفتوتا خينيا أما خان أركمنو أماتنا مكانيسي شكري أحمد آدم جامتي مكانيسي إيجاga أكمل التاني أجرتن جولين لمان كون المانيسيتي ilman kanatutu waggaa dheeraa irratti dhukkubsachaa jira mee walumaa galatti haalli rakkoo isii maal akka fakkaate afaanuma isiitirraa haa dhageenyu mee umma maqaa keetirraa jalqabuudhaan maqaan kee eenyu jennaan jette Shukrii Ahmad Adam hayyee ijoollee lamaan kana mee haalli fayyaa isaanii maal fakkaata fayyaa isaanii kana ni gaggabdi mucayyoon ni gaggabdi jechuudha saalachatu ni gaggaban mucaa guddaa umriin isaa amata meeqamma amata 16 umriin isaa hayyee rakkoon kun amata rakkoon isaa mee maali amma gabaabumatti walumaa galatti haalli rakkoo isaa maali haalli rakkoo isaa qalbiin isaa Allah wallahi hayyee amma lubbuu nyaataa bicha akkana jechuun beeka hayyee intalafaanitti guura daanii fincaan isaa lachuuf irra galakkisanii yoo rakkootiifis cinqadheetiin amma dalaguma sanillee deemee fiduuchuuf hin danda'u amma ganama kanaa ulaaqana san waan takkatanii xixannuu dhabee rabbi jecha kun ogandoo kun nakkan ana isaan kanaan harkisan hin dadhabee mudhiinna rukkubdi arra qabiyya namaa keessatti rakkadheetiin jira ilmaan kun abbaan qabanii yoo rakkootiifis namuu kaanarra laaluu ni dadhabee biyyatti iyyaa kun otan akka isin gartan tana mee har'a ilmaan oromoodha adda jiranii mee kanuma qabanii waan rabbitti kanne biitti yaa rabbi na baasii keessirti ammee waanumaan itti kanna rakkoo saniin qaba mee furmaata rabbi isin yaa kannu isinillee kanuma dandeessanii rakkoo tiyyatanaas ni gartanii isaan kanallee ni gartanii isin yaa laafissu qaay waan rabbiin isin kannees jiidhaan waan gargaarsaatis waan rakkoo tiyyaatis fayyadama kanaas akkasumatti jaamilladhaan isin jaa amma isaan lachuu muciyyoonis akkasumatti akkuma mucaatti rakkoon isaanii ka addaama gaggaboo fi kana kan osoo hin taane ammas fincaanis qaamni sii kontirool godhuu hin danda'u isin kan of argadhi fincaan to'achuu hin dandeessu jechuudha yeroo hunda hafaa heddumatti hiita hafaa heddumanti dhaarranuu qabdu hafaa hedda sanuu hin dhabe booyetiin hamdatti maddee amma kiraan baatee shanii na jira manni kun kiraan isaa baatii shantu sirra jiraachuu hanga ammaatti kafarraan kafalin ijoolleen tunis abbaan qabdu okay okay hayyee gara biraati nama fakkeenyaaf namni keenya lammiileen Itoophiyaa fakkeenyaaf Oromoo fi sablammoonni adda addaa biyya kana keessa jiraatan fakkeenyaaf waajjira UNHCR irraa karaa baqattummaatiin waan harkatantu jiraati waraqaa yoonni kana ni qabda yoonni waraqaa yoonni isin qabdu jechuudha gargaarsa tokkollee bakka irraa harkattu hin jiru jechuudha nama ollaa keetii Oromoo si rabbi jechuun namni si dhiyaatee waan danda'u si wanni ijoo malee malee akka biraa waa takka namni si gargaaru hin jiru jechuudha kanaaf mee amma addatti rakkoon addaa kasilaa jechuun akka namni carraa viidiyoo kana laaluudha harkatee viidiyoo kana laale mee maal akka si gargaaramee gaafatta kallattiidhaan akka gaa urmii boodaatiif haaliqa harkaa qaba isaan fayyaa akkanaa miti ansilaa qoytuun rakkoo amma ta'adda ta'in armaanis naaf rakkoodha haa warra waraqaa qabu malee waan inni tijin qabu hara silaa waraqaa sanis qabaadhe abdii rabbiitillee ni qaba tajaajila fayyaa ilmaan kanaatillee fayyaatii fi bakkattiin sanis kaasilaa naafu qoytuudha beekta akkanaa mire rakkoo akka manaa ammaan tana kiraaleen na jirtee cinqamuutiifis tanuma cinqii rakkoo tanan narras dhiyaateewu sankarabbiinis ni baasaa haanumaa ati waraquma san silaa haaliinni naa kannee gargaarsallee qaama kiraa kan narraa baasanii waraqaa UNHCR jechuudha garuu amma hundaa ol rakkoon addatti si harkaa qabu amma fakkeenyaaf ilmaan kun tokkoffaa wanni isaan nyaatan khiraan manaa hin qabdu deemtee ilmaan kun fiifuu mana dhiistee dalaguudhaaf namni ilmaan kana sirraa hambisu hin jiru itti cufuudhaanii kanatti fincaan to'achuu hin danda'an jechuu isaa lachuu rakkoo addaa kana jechuun waliigalatti rakkoon itti keessa jirtu. Inshallah gaa'umma carraa gaarii siif hawwina namni keenyas obboleeyyan keenya xiqqaa guddaan ilmaan Oromoo kan Somaalaan Hargeysaa keessatti argamtanii fi akkasumatti biyyoota adda addaa keessa jirtan harmee teenya tana haala isin keessa jirtu kana laaluudhaan waan rabbiin isin dandeessise nu malee waan qabdu nu malee nama biraa waan hin qabneef waan dandeessaniin akka bira dhaabbattan waan biraa dhabdanii yoo dhabdan shanan salaataa keessatti akka du'aayii gootaniif rabbiin akka ilmaan kana fayyisuuf inshallah hunda keessanuu kabajaan isin gaafachuu barbaada egaa waan nu daawwattaniif hedduu galatoomaa nagaattiin isinin jaa dhumarratti wanti isin dhaamu viidiyoo kana namni daawwattan hundi keessanuu like gartee godhuudhaan akkasumatti share godhuun namoota adda addaa bira akka gootaniin kabajaan isin gaafadhaa waan nu daawwattaniif hedduu galatoomaa guyyaa gaarii isiniif haa ta'u. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.